Barattoonni keenya maatii Odaa Akaadaamii bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Barnoota keenya kutaalee darbaniitiin qubeewwan afaan Oromoo barachuun qormaata madaallii hubannoo fudhattanii jirtu. Barnoota keenya guyyaa 8ffaatiin sagalee gabaabaa afaan Oromoo kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni karaa onlaayinii keessaan barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffaa nu biraa haala hawwataa fi quubsaa ta'een ni argattu. Lakkoofsa armaan gadiitiin karaa iimoo, waatsaappii fi teelegiraamii nuuf bilbilaa. Hiriyoota keessan affeeruun sabskiraayib, sheer, laayik taasisuun nu jajjabeessuun isinitti haa baratu. Barnoota keenya har'aatiin sagalee gabaabaa afaan Oromoo የኦሮምኛ አጫጭር ድምጾች አብረን እናያለን። Sagalee gabaabaa afaan Oromoo kan jedhu kana waliin ilaaluu yookiin dubbisuu keenyaan dura wantoota lama gurguddaa kana dura ilaalle isin yaadachiisu. Qubeewwan keessatti dubbachiiftuu kanneen jedhamanii fi dubbifamaa kanneen jedhamantu jiru turanii. Isaan kunis dubbachiiftuun 5tu jiru. A, E, I, O, U. Isaan kun 5 sagalee mataa isaanii danda'an kan qaban yogguu ta'u, warreen isaan kanarraatii hafan garuu dubbifamaadha. Dubbifamaan immoo sagalee mataa isaanii of danda'e hin qaban. Sababa kanaatii fi dubbachiiftuu keenya wajjiniin walitti qindaa'uudhaan sagalee adda addaa nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf baan asitti sagalee inni kennuu fi asitti sagalee inni kennu adda addummaa qabaachuudha. Sagalee kan itti uumaa jirtu dubbachiiftuu keenyaa jechuudha. Dubbachiiftuun keenya kun immoo sagalee mataa isaanii fidatanii bira dhufu waan ta'eef baa kanatti sagalee adda addaa kennu jechuudha. Akkuma kana dubbifamaan warreen hafanis dubbachiiftuu wajjin walitti qindaa'aniitu sagalee adda addaa nuuf kennu jechuudha. Isaan kana egaa tokko tokkoon waliin ilaalaa kan deemnu ta'a. Jalqaba dubbachiiftuuwwan kana ni beektu, isiniif haa dubbisu. Dubbachiiftuu kana ni beektu. Hundumaaf irra deebi'ee al tokko isiniif hin dubbisaa. Gaafa immoo dubbifamaa keenya wajjiniin walitti qindaa'an immoo akkamitti dubbifama kan jennu immoo waliin ilaalaa deemna jechuudha. A, E, I, O, U. Baa fi aan gaafa wal bira teessu baa jennee dubbisna. Baa, baaf, ee, bee, bee, baa fi ii, bii, bii, baaf, oo, boo, boo, baa fi uu, buu, buu jenneetu kan nuyi dubbisnu jechuudha. Baan gaasitti sagalee adda addaa 5 uumee jira jechuudha. Sagalee dubbachiiftuun keenya qabu kana fudhachaa deemaa jechuudha. Isa kana warreen kaanis akkuma kanatti itti aansineetu dubbisna. Caa, caa, cee, cee, cii, cii, coo, coo, cuu, cuu, daa, daa, dee, dee, dii, dii, doo, doo, duu, duu. Faa, faa, fee, fee, fii, fii, foo, foo, fuu, fuu, gaa, gaa, gee, gee, gii, gii, goo, goo, guu, guu, haa,
ha, he, he, hi, ho, ho, hu, ja, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu, pa, pe, pi, po, pu, ka, ke, ki, ko, ku, ra, re, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, va, ve, vi, vo, vu, wa, we, wi, wo, wu, ta, te, ti, to, tu, ya, ye, yi, yo, yu, za, ze, zi, zo, zu. Barnoonni keenya sagalee gabaabaa afaan Oromoo
eebbifamaaf dubbachiiftuu walitti dabaluun ilaalaa turre kana fakkaata. Sagaloota kana sirnaan adda baafachuun barreessuufis ta'ee dubbisuuf bu'uura waan ta'eef yeroo barbaachisaa kennuufiin shaakala. Hanga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deebana.